Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu baga naga jiraattan isiniin jedha. Kun Shaashee Tuubiidha. Warroonni chaanaalii kanaaf haarawaa taatanii Shaashee Tuub like, subscribe, share gochuu hin dagatinaa. Shaashee Tuub isa kana jechuudha. Shaashee Tuub jettanii sarchi gootan argachuu dandeettanii gorsa walaloo adda addaa baacoo gaafii deebii adda addaa waa hedduu asirraa argachuu dandeessu. Nu hordofaa isiniin jedha. Waan garaagaraa jira argachuu dandeettan. Hadhaaf qaqqaadhee isinii dhufee oduu gaariidha. Duras namni beekuun beeka keessattuu jiraattota Kuweetiitiif baay'ee fayyada jedhee yaada. Baga jiraattanii isiniin jedha. Naga jiraattan akkam jirtu, fayyaa jirtu? An naga kooti. Hadhasii akkaataa kaardii jiraattota keessattuu jiraattota Kuweetiitiif kaardii hiriyoota keessaniif maatii keessaniif as teettanii biyyatti itti guuttan isinitti agarsiisa. As teettanii kaardii bilbilatti naqattanii akkamitti maatiidhaaf, hiriyyaadhaaf, firaaf erguu dandeenya isa jedhu qabadhee isinii dhiyaadhee jira. Hanga xumuraatti na faana bu'aa isiniin jedha. Jalqaba irratti foonii bilbila keessa seenna. Bilbila keessa seenna. Bilbilli isa kana foon ka jedhu kana dhoofna gadi. Erga isa dhoofne hashtag yookaan maal goona star 5 star 5 8 5 star goona. Achi booda lakkoobsa abbaa kaardii erginuu sanii itti galchina. Lakkoobsa nama biyya Itoophiyaa jiru itti galchina. Akkanatti galchina. Achi booda mallattoo riqichaa sanatti galchina yookaan isa kana jechaadha. Amma okey jenna. Okey jennani eenna nu baha. Akkanatti dhufacha. Select top up amount in Ethiopian birr replay jedha. Filannoo tokkorraa hanga jahaasii kenna. Tokkorraa hanga jahaasii kenna. Lakkoofsa tokkorratti 25 jedha. Kaardii abbaa 25 ka Itoophiyaa san jecha. Lakkoofsa lamarratti kaardii abbaa 50, kaardii abbaa 100, 200, 300 fi 500tu jira. Asirratti wanta ana mudatootu jira isiniif himaaniin. Yoo 50 ergitanis gaarii miti. 100 yoo ergitan gaarii miti. Fakkeenyaaf dinaara lamatti naqattanii 25 erguu qabdan. Al takka 25 ergita ammas irra deebitee 25 ammas irra deebitee 25 akkaatama seera amma isinitti agarsiise kana irra deebitanii yoo guuttan malee lakki al takkatti abbaa 500 ergaa yookaan 300 ergaan isin jalaa nyaata teeleen Itoophiyaa baay'ee badaadha. Kanaafuu filannoon keessan 25 erguutu isiniif gaarii jedhee amana. Kana booda bakka mollaa nu kenne kana maal goona lakkoofsa tokko barreessina. Maaliifi filannoo lakkoofsa tokkoo filataarra 25 waan filanneef tokko jenna. Anama kaardii keessaan qabu sila isinitti agarsiisa. Tokko barreessitu akkasitti sendi jettanii in deema. Ammas akkanumatti sii kana lakkoofsa tokko barreessitaa irra deebitee achi booda kaardiin kee deemedha jechaadha. Sendi jedha. Maaliifi amman kaardii waan keessaa hin qabneef malee bifa sanaan yoo fayyadamtan baay'ee bareedaa isiniin jedha. Irra deebi'ee isinitti agarsiisaa jira. Kaardiiwwan keessaa qabii amantii dha isinii galee
kaardii waa keessaa hin qabnee fi bifa amma isiniin jedhe kanaa erguu qabdan jecha asitti lakkoofsa tokko barreessitan bakka kanatti tokko jettanii seendi gootan seendi kun argaatan bakka tana seendi isii jettu tana jecha isii tunnaan ni deema miseejiin deema ammallee akkanumatti bakka sarara sii kennee si gaafata ammas deetee lakkoofsa tokko tutta lakkoofsa tokko tuttee kaardiin kan kee bakka deemee rachaa miseejiin sii dhufaa deemuu isaa lakkoofsa irratti miseejiin si beeksisa bifa saniin fayyadama warri fayyadamuu barbaadan isiniin jedha galatooma isiniin jedha waan isiniin galle na gaafachuu hin dandeessan jecha keessattuu jiraattota warra Kuweet jirtaniif bifa kanaan kaardii maatiidhaaf erguu ni dandeessuu isiniin jedha isinii galee akkasii galatooma fayyaa ta'a isiniin jedha.